موت نولين ترى Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Nairobi keenya irra dhufu jalqaba. Qophii irraa keessatti maal maliisaa albaamiin haaraa Caaluu Hundeessaa maal of keessa qaba? Lakkoofsa 14 qaba. Isa keessatti Aceen akkuma beekamu maaliin uummata isaa ibsa. Waa'een jaalalaa jira, waa'een ilma namaa jira, waa'een maatii jira. Qondalaan Abbaa Obbo Abdiragaasaa erga gadhiifamee deebi'ee kabbutamee ammees jira. Jabeessaa galakkisanii jaalabdii hidhanii jiranii bakka isaan itti hidhanii beekne hanga ammaatti illee gadhiifamne sababa itti hidhanillee hin beekne jechuudha. Humni TPLF loltoota Itoophiyaa 3,000 ol boojinee jetti deebiin mootummaa maanii sagantaa keessatti sanbeessifna kanaaf oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa an Asli Gilgalooti. Dhaggeeffattoota oduutiin jalqabaanii dhiyootanaa suuraalee loltoota Itoophiyaa humnoota TPLF'n qabaman jedhan miidiyaa hawaasaa irratti naanna'aa jira. TPLF kan mootummaa shororkeessummaan farajee erga sadaasa waggaa dabree naannicha keessatti mootummaa Itoophiyaa walolaa jira. Lol jajjabaa dhiyeen kan deemaa tureen loltoota Itoophiyaa kuma hedduu ajjeesuu fi booji'uu isaa ibsa baasaniin himan. Dubbi himaan raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa Kolonel Geetinet Tadanee oduun tun sobtaa'uu dubbata. በውጊያ ጊዜ እያሰለፉት ያለ እድሜው ያልፈቀደለትን ህፃን በማስገደድ ሲቪል ዳይመን ኡምሪን ኢሳኒ hingeenya namoota nagaa dirqisiisanii akkasumas baala sammuu haadoochu itti kennuun yookiin ammoo duubaan meeshaan dirqisiisanii waraanaaf hiriirsu ofii duubarra dhokatanii isaan fuulduratti dhiibuu akka tooftaatti fayyadamu waan ta'eef raayyaan ittisaa keenya ummata akka hin rukunneef jedhee haarsaa kafalaa jira. Waraana irratti haarsaa kafaluun haa baay'atus haa xiqqaatus booji'amuun ni jiraata. Viidiyoo fi suuraan isaan gadi dhiisan garuu dhugaa miti. Kana duras uffata dambii Eertiraa itti uffisanii yakka hedduu raawwachaa turan. Kan raayyaa ittisa biyyaas warshaan huccuu almaadaa oomishee yakka hedduu ittiin raawwachaa turan. Lola irratti haarsaan kafallu yoo jiraate ummanni keenya akka hin miidhamne jechaaf malee lola isaan waliin gooneen lafti qabames ta'ee waraana hagana boojine kan jedhan soba baramedha. ሰራዊት የነን ያክል አደረግን የሚለው ነገር የተለመደ ውሸት ነው። Filannoon Itoophiyaan wiixas dabargeessitee lammiilee Itoophiyaa hundaaf bilisaa fi haqqabeessin turre jette Ameerikaan. Ministeerri Ajaalaa Ameerikaa Anthony Blinken ibsa galgal kan baasaniin Ameerikaan siyaasaa hundi hirmaachisee gara dimokiraasiitti Itoophiyaa ceesisuu jajjabeessitii jedhe. Gamtaan Awurooppaa fi biyyoonni addunyaa 10 ta'anilleen filannoo Itoophiyaa ilaalchisuun ibsa waloo baasan. Beekaa Toomaa gabaas qaba. Lammiilee Itoophiyaa waxabajjii 21 darbee mirga filachuu isaaniitti dhimma bahan ni jajjabeessinaa jedhan Anthony Blinken. Haa ta'u malee filannoon qofaa isaatti agarsiiftuu dimokiraasii miti jedhan. Filannoon Itoophiyaan wiixata darbe gaggeessitee wayita biyyattiin rakkoo nageenyaa jabaa keessa jirtu wayita walitti bu'iinsi sabaa fi hawaasa jidduutti uumamu dabalaa jirutti gaggeeffame jedhan. Itti dabaluunis adeemsi filannichaa haqa qabeessaa fi bilisa hin turre jedhan. Ministeera muummee Abiy Ahmed dabalatee qondaalonni mootummaa Itoophiyaa garuu filannoon kun seenaa Itoophiyaa keessatti filannoo isa haqa qabeessaa fi bilisa ta'e ka jalqabaate jedhu. Paartileen mormituu filannoo keessaa bahu hogganoonni paartilee mormituu jajjaboon hidhamuu fi biyyattii keessatti iddoo hedduu hokkorri baay'achuu ka'eere ibsi Anthony Blinken kun rakkooleen kunneen biyyattii keessatti waliigalteen biyyaalessaa barbaachisaa ta'uu agarsiisuu jedhe. Mariin akka jiraatu walitti bu'iinsi akka furamuu fi araarri akka bu'u Ameerikaan Itoophiyaa deeggaruuf qophiidhaas jedhan. Naannoo Tigraayitti lolli akka dhaabatu loltoonni Eertiraa akka bahanii fi sarbama mirgoota namoomaa raawwatame irratti qorannoon akka gaggeeffamus irra deebiin waamicha dhiyeessaniiru. Ameerikaan siyaasa hunda hirmaachise jajjabeessuu fi biyyattii gara dimokiraasiif tokkummaatti geessuu irratti uummata Itoophiyaa waliin michoomaan hojjetti jedhan. Haaluma wal fakkaatuun gamtaan Awurooppaa, UK, Kaanadaa, Jarmanii, Awustiraaliyaa fi biyyoonni 9 biroo dhimma filannoo Itoophiyaa irratti ibsa waloo baasaniin filannoo marsaa jaffaa Itoophiyaa irratti fooyya'insi mul'atullee filannichi rakkoolee jajjaboo qaba ture jedhan. Filannoon qofaa isaa dimokiraasii hin fidu ka jedhee ibsi waloo biyyoota kana mariin biyyaalessaa bal'aa ni barbaachisa jedheera. Hogganootni isaanii hidhamuu fi waajjiraaleen jalaa cufamuu eeruun filannoo baranaa keessaa kabahan paartileen adda bilisummaa Oromoof Koongireesiin Federaalawaa Oromoo filannoo kana kufaa godhanii mootummaan humnoota siyaasaa hunda hirmaachise akka ijaaramuu fi mariin siyaasaa hegeree biyyattii akeeku akka eegalu ibsa baasaniin waamicha dhiyeessanii jiru. Dhaggeeffattoonni amma oduu gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii dhaabbati gargaarsa fayyaa MSF hojjettoonni isaanii 3 Tigraay keessatti ajjeefamuu gad qaban ibsan. Hojjettoonni kun tokko lammii alaa yoo ta'u lama immoo dhalattoota Tigree. Mootummaan Itoophiyaa ajjeefamuu isaanii gad qaban ibsanii namoonni kun baktii PLF keessa socho'anii ajjeefamanii jedhan.
Czech Republic keessatti obomboleettiin gandoota hedduu dhooftee nama furijeeftee nam dhibba olii madeessite. Qilleensi hamaan halkan kamisaa manneen hedduu diigee hundaan buqqisee konkolaatota gargalche. Afrikaa kibbaatti dhukkubi COVID-19 ammaatee namoonni oksijiin kadhachaa jiraachuu daktarootiin himan. Bulchiinsi Gauteng keessatti hospitaalii guutamee bakki nam ciibsisan dhabamee jedhan. Ammaatti haalli akka yeroo duraa irra hamaa ta'uu ibsan. Niger keessatti shororkeessitoonni nam 10 ijjeesuu hoggantooti himan. Hidhattooti kunneen erga namoota kan ijjeessaniin booda manneen fi kuusa midhaanii gubde. Naannoo kan keessatti waggaa kana namoonni dhibbaan lakkaa'aman ijjeefamee kakumaan lakkaa'aman immoo qe'ee isaanii irra buqqa'an. Pireezidantii Nigeeriyaa Muhammadu Buhaariin imala wallaansaa UK deemuu ture. Ifama Presidenti Nigeria Muhammadu Buharin imal wallansa UK deemuuf ture dhiis. Buharin marroo iddoo wallansaaf biyyatti kadeem yoo ta'u garuu maal akka dhukkubsatu agammaa hin himne. Lammiilee Nigeeriyaan ka dhaabbilee fayyaa meeshaalee hin qabne fayyaa ofiitiif UK deemaa jedhanii qeeqan. Somalilaandiin buufata haaraa Itoophiyaa fi bu'aa guddaa qabu jedhame har'a magaala Berberaatti eebbifte. Itoophiyaan kargalaana waan hin qabnee fi garcaalaa Jibuutii fayyadamte. Amma buufata kanaatti kafeewumsi keessumattuu isii fi carraa guddaa ta'e himan. Mootummaan keenya namoonni beekumsi isaanii malee miseensota paartiilee siyaasaa godhan akka himatan gaafate. Torbaan dabree galee lammiileen biyyattii dhoksaan miseensota paartiilee siyaasaa nu godhan jechuun aarii qaban agarsiisan. Ammaatti koomiiwwan 200 olii ka argannee ka jedhu mootummaan keenya namoonni rakkoo kan qaban akka himatan gaafate. Ajajaan duraanii waraanaa fi qondalaan olaanaa Nabaa'oo obbo Abdii Ragaasaa kalee ergamanii murtii bilis jedhee gadhiisee adumaan isa hin ga'iin deebi'ee qabamee jedha bukatoon isaa. Kalee namni hedduun gadhiifamuu isaa gammachuu qaban argisiisuu fi suura isaa miidiyaalee hawaasaa irratti qoodaa turan. Garuu obbo Abdiin qilleensa laadii qumtook fudhatee hidhaa deebisan. Obbo Abdiin guraandhala waggaa dabree kan hidhame yoo ta'u manni murtii erga gadhiiseen booda marroo hedduu irra deebi'ee ka gadhiisen booda bilis ta'uu hin dandeenye jedhan. Abukatoo isaanii keessa tokko ta'e obbo Tuulii Baay'isaa adeemsi himata isaatii fi akka inni itti butamnuuf ibsa. Jaalbii gaasaa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo duraanii kan turan mana murtii waliigala Oromiyaa dachaa yakkaatti beellamu qabu turanii beellamni isaaniis kana dura yakka sadiin himatamanii turani. Tokko meeshaa telekoomii yookaan meeshaa tuuriyaa telekoom jedhamu tokko hayyama malee fayyadamte jedhanii sanarraallee duraan bilisa irraa baheeyyuu kadibii waraana bilisummaa adda bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa jiru akka isaan hin galle situu godhee akka isaan mootummaa irratti kaka'an situu godhee jedhanii shororkeessummaan himatanii turanii. Isarraallee dursee bilisa bahee ture. Amma sadeessoon kan mucaan tokko bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatti aanaa Moyyaaleetti gubatee ture. Isa kana jaalabdiitii ajaja kennee ajaja keessaniin gubatee kan jedhu manni tokko irratti hafee ture. Isarratti ragaan abbaa langaa dhaga'amee ragaatti isaa dhiyeeffadhaa jennaan dhiyeeffannee sanarratti murtii kennuudhaaf beellamamee tureeyyuu kaleessa manni murtii waliigala Oromiyaa dhaddachi akka galmee kana ilaalaa ture. Ragaa abbaa langaatiif ragaa ittisaa keenya wal bira qabee jaalabdiin bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatti biyya Itoophiyaa yookaan biyya Keenyaa ta'uu hin ta'in biyya Eertiraa asmara akka turan paaspoortii isaaniitiif ragaa barreeffamaa qabra. Ragaa namallee namoota miseensa adda bilisummaa Oromoo turan dhiyeessinee jecha ragummaa isaanii kennanii manni murtii waliigala Oromiyaa ragaan ittisaa jaalabdiidha. Ragaa abbaa langaa caalaa akka isaan yakka kanarraa wanne mirkaneessee waan jiruuf ammalaa qabanii bilisadhaa gallakkifaman jedhanii gara sa'aatii ganama akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara sa'aatii 5tti murtii kana kennanii gallakkisuudhaaf godina addaa Oromiyaa naannaa Finfinnee magaalaa Sabbataatti kan argamu manni hidhaa iddoo Daallatti jedhamu tokko tureeyyuu achirraati ajaja qaqqabsiifnee gara sa'aatii 10 keessa manni hidhaa sun gallakkisee jabeessaa gabbisaas isaan simachuu dhufanii bakka sana turaniyyuu isaa wajjin isaan ba'anii akkas kiiloomeetira tokko ta'uun deemanii makiina armaan otoo deemanii poolisiin Oromiyaadhaa wayyaa poolisii Oromiyaa kan uffatan namoonni baay'een bakka sanatti eeganii makiina isaanii dura goranii qabanii hidhanii laachuu isaanii jechuudha. Boodarra jabeessaa gallakkisanii jaalabdii hidhanii jiranii bakka isaan itti hidhan hin beekne hanga ammaatti illee hin gadhiifamne sababa itti hidhan illee hin beekne jechuudha. Galatooma obbo Tuulii. Fayyaa ta'e.
Albaamiin sadaffaa artist Hacaaluu Hundeessaa yeroo lubbuun ture qopheessee torbaan dhufee galee uummataaf akka dhiifamu maatiin isaa beeksisan. Albaamiin mata dureen Maamaleessa jedhu wiixata waxabajjii 28 uummataaf galakkifamaa jedhan. Yeroo jalqabaa fi addaatti miidiyaaf intarviiyuu kennite haadhi warra artist Hacaaluu Faantuu Dammisuun uummanni kun miidhagni kee jiru waan hin beekuu fi sagalee isaa yoo dhaga'u hin boqotaa jette. Waayilkeen namaa yoo taanatu dubbis. Haceen koo anuma tokkootiif qaalii dheedheera. Egaa CD kana na hojjennu osoo inni jiraatee ofii isaatiif ibsatee natti tola. Garuu hojii waaqaa ta'u namaa ta'u ayidoon hin beeku. Uummanni isaas qaba. Haceedha maalidha kan jedhu deebii isaa irraa eegu kaasitta isaa orijinaala isaa bitachuun akka seenaadhaaf ofii isaatiifis kaa'u ijoollee isaatiif dabarsudha. Nuti akkuma duratti jedhanii CD hedduudha kan maxxansiisne. CD'n sun uummata kana bira hin gahaa jedhee yaadu. Gara fuulduras kana maxxansiisne waan ta'eef garuu akka yaadaatti uummanni hundiyyuu otoo harka isaatii qabaatee CD akkamiin bitachuu qabna koopiraayitiin jiraachuu danda'a. Koopiraayitii sana akkamitti irraa of eeguu dandeenya kan jedhu suuronni adda addaa jiru. Orijinaala isaa addaan baafachuudhaaf suuronni Hacee kan mallattoon isaa hundumtuu irra jiru jira. Garuu koppii godhanii baasuu danda'u. Akka carraa ta'ee guyyaa tokko waan ummatti fakkaata. Abdiin qaba uummata kooraayis. Maaliif Haceen otoo jiraatee ofii isaatiin ibsee jedheera durumayyuu. Uummanni kunis immoo wanta guddaa miira inni keessa jiru waan hin beekuuf kanaan hin boqota jedheenis na yaada. Sagalee isaa kan hin dhaga'u. Baay'ee Haceen hin jiru. Warri du'e egaa isa ajjeesneedhanii warra taa'aa jiran ta'uu danda'a. Garuu Haceen koo seenaan bara baraan isa kaasa. CD'n kuma 3 kuma 5 kan ta'u maxxansiisne uummata irratti immoo hundoofnee gaaffii yoo dhufe itti fufuu dandeenya. Yoomirraa eegalee argachuu danda'u. Gaafuma inni wareegame guyyaa inni wareegame sana irratti inni eebbifama. Yaadannoo waggaa tokkoffaa isaa irratti guyyaa sanarraa kaasee bariitu isaa gaafa 22 irraa kaasee bakka hundattuu irraabsama jechuudha. Dhuguma barsiisaa bara dijitaalaatiin namoonni immoo koppii godhanii filaashitti walii koppii ni jiraata. Kaasittiidhaan baasuu yaada qabu. Yeroodhaaf yaada akkasiirree hin qabne dhugaasaa dubbachuudhaaf hin barbaachisa gaafiin jira taanaan gaafii uummata irratti hundoofne gaafii namoota irratti hundoofne hojjechuu dandeenya. Maal fa'aa qaba sirbi kun? Sirbi yeroo tuffaatamee beekaa keessa jira. Sirbi sun galatoomaa kan jedhudha. Sirbi Hacee kaasetti sana keessatti lakkoofsa 14 qaba. Isa keessatti Haceen akkuma beekamu maaliin uummata isaa ibsa. Wantoota adda addaa karaa adda addaatiin ibsa. Waa'een jaalalaa jira, waa'een ilma namaa jira, waa'een maatiirree jira. Waa hedduu of keessaa qabaata waan ta'eef uummannis akkuma dura jedhee orijinaala isaa bitatee Hacee koo akkuma inni isaan jaalatu akkuma inni isaan kabaju uummanni isaas akka isa kabaju nan beeka. Abdiin qabas orijinaala isaa bitatee akka itti fayyadamu jechuudha. Torban dhufu sagantaa qabdu. Maal sagantaan sun? Sagantaan torban dhufu lamadha. Tokko guyyaadhuma inni itti wareegame sana yaadachuudha. Inni guddaan immoo Haceen akkuma lubbuun jiru akkuma jedhamu weelluuwwan adda addaa hojjeteera. Weelluuwwan sana osoo inni jiraatee uummataaf dhiyeeffatee natti tola dheera duras dubbadheera ammas irra deebiin dubbadha. Isa uummata biraan ga'uudha. Namni guddaan jechuudha keenya hawwiin keenya guddaan kaayyoon keenya guddaan kan inni dhiisee irraa darbe sana uummata isaa biraan ga'uudha jechuudha. Akkuma dura jedhee Haceen hin duune hin du'uusi hin jiraata bara baraan jiraata. Seenaanis isa kaasaa uummanni isaas immoo kaasitta isaa sana mana isaa godhatee akka isa yaadatu akka yaadannoo tokkotti akka seenaadhaaf kaa'u kan Dhaggeeffattootni sagantaan har'aa ganumaa torbaan guutuu nu eeggatanii dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaasii galgala kanaa boolhattuu kabee hutuu beek. Hiikan isa isaan biraatti maanii koomentii keessatti nu beeksisa. Sagantaa kakka qophees beekaa Toomaa gam teknikaatiin Oskaar Bungaa keessaniif dhiyeessan asli galgalooti. Haga torbaan dhufuu isaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.